uffanu dhufanii sumaan nurraa guuran keessa zubalaa takkatti namni birrii qabutu abbaa takka keessa zubalaa qashdiidhamaan bite sanatti muratee namni si qaama warra satarate kumtaan seene kumtaa takkatti ishee takkatti usine jechuudha ilaa isii hagammaatiin baay'ee sadii keessa jechuudha baay'ee sadii isii qofaan namoonni kasaniin seenne jira jechuudha suuraatuun dhumatte uffata namnummaan ofirraa uffata qabu hin jiru keessa zubalaa kana malee jechuudha obboleeyyan kiyya osoo viidiyoo argee osoo viidiyoo agarree sinti gabbaafne sila akkasitti nu amantan akkuma dura hidhaan akkuma duraan beekte san wallaahi kun san caala amma guyyaa halkan deengaddaa namatu nu bira du'ee halkan sa'aatii 12 sa'a 12 dhugate reessu namaa jedhee nu rabachu sa'a 12 torbaan dabalillee akkas jechuudha akka achi dura hisaaban qabuyyuu amma rakkannee jirra rabbi jedhati sagalee nuuf ta'a namni as keessatti nama sadii moo afur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu nagaa fayyaa keessan baga nagaa taatanii akkasuma akkuma beekamu ijoolleen keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa Riyaad Al-Karj akkasuma Waadii Dawaaseer Jiddaan bakkoota garaagaraa keessatti shumeessi mana hidhaa keessatti rakkachaa turan fakkeenya hubaatii 4-5 irraa as ijoolleen galaa hin jirtu jechuudha. Warri achi dura hidhame warri waggaa tokko dura waggaa 2-3 dura hidhamaa turan waggaa tokko dura galanii sabatanii waan waggaa tokko as qabamaatiin hin jiru ilaa ammaa mana hidhaa mana tokko keessa jiran jechuudha. Kanaaf bakka jirtaniin waan dandeettaniin sagalee nuuf tayaa jechaatiin hin jiru akkuma miidiyaa irratti dhagaa jirru akkuma argaa jirru waan dandeettaniin viidiyoo sheer gochuudhaan akkasuma miidiyaa qabdan hundarratti maxxansuudhaan homaa gochuullee hin dandeenyu garuu miidiyaa irratti haa argamu sagalee jaraatiif suura jaraa waan dandeettaniin maxxansaa battansaa isiniin jechuun barbaade akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu ulfaataadha. Amma fakkeenyaaf abdii mucaa nama sagalee isaa dhagaa jirtan kuni waggaa kana dura jechuudha ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa bakka garagaratti hidhamanii rakkataa turaniif namni jalqaba irratti sagalee ta'aafii ture isaa jechuudha. Isaa fi Mubaarak Musammaa akkasuma sheekoonnis namoonni beekamtii qaban hundi isaaniitu gadi ba'anii feessala uffatanii hundi isaaniitu akkasitti iyyanii miidiyaa kana guutuu yisiisanii haga tokko ijoolleen suni furmaata argattee gara biyyaa galte jechuudha. Kanaaf waan dandeettaniin miidiyaa qabdaniin hundi keessanuu sagalee haa taanuu fi sagalee ta'aa fi miidiyaa qabdan hundarratti maxxansaa isiniin jechuun barbaade haga dandamaa ta'ee tokkoon odoo ambaasiin ka argeetiin FB irras ta'e akkasuma TikTok YouTube waan qabdan hundarratti maxxansaa isiniin jechuun barbaade sagalee haa taanuu fi mee sagalee mucaa kanaa dhageeffannee walitti deebina. Dibamaa jira namni beelayaa jira namni as keessatti wayita garii mukayyaf haga dhumaasitti bananii akka balaataan kun si gubu si godhan wayita garii immoo sirraa cufanii oowwan nama azzaban kuni qixaata fir'oonaati malee qixaata musliim namarratti dalaguu miti. Kana wajjii yoo immoo nyaanni nu hanqate jettee ijoolleen qadaadiddu zubalaa uffannu obboleeyyan kiyya nuti wallaa yoo rakkoo barbaannu riban argannu yoo beelanu nyaatan argannu yoo dheebannu bishaan gaa'in argannu bakka jireenya wallaahi jireenya akkana argee hin deemu. Amma illee dhagaa dhaabatan obboleeyyan kee nama hedduu isaa namni yaadni namaa hin dhumatu obboleessi kan tokko bira jiraa hin yaada siyaasa barbaadu. Kayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, stop goda share goda. Nagaa akkami fayyaada rabbi nagaan isinaa galchu rabbi rakkoo san keessaa isinaa baasu. Amin amin. Asumaanoo dhaamte kiyya akkuma obboleeyyan kiyya dabarsanii jiran rakkoo himanii jiranii. Namni dhaamsa qabuuf sheekha keenya sheekha Amin Ibro as keessa jiraatanillee biyya jiraatanillee dhaamsa keenya kana biraan geessan. Isaan hangafee raayyaa abbaa mancaatiin akkasuma Faamil Shamsuutiin Abdurrahmaan Huseeniin Jamaal Aliyyii Sheekh Jamaal Aliyyiitiin Ahmadiin Jabaliin Ustaaz Sufiyaaniin Sheekh Riyaa Gammadaatiin Abuu Yaayaadhaan sheekotiin maqaa irraanfadhalleen hunda isaaniitu tokko tokkoon arrarraa kaatanii akka waa'ee keenyaa dubbatan du'aayis nu godhanii du'aayii nu godhaadhaa sagalee kana waraabaa namni aggala jirtan sagalee obboleessa kennaa kana namoota inni maqaa dha'e kana akka gurra geettu sheer waraabaa kutaa irra deebimee jirta kee kana waraabanii dhaganii as keessaa nu baatan barbaanna rakkina biraa nuti haa qabnu kanuma waan biraatii miti.
akkuma keessa nu baasan barbaanne maniidhaa kana keessa. Obboleeyyan keenya namni isin dhageettanii ustaazota gurguddoo miidiyaa kana sochoosan biyyattii harkaa qaban nu qixxee bulchiinsi isaan harka jira jechuu dandeenya. Sagaleen isaanii dhaga'ama. Sagalee obboleessa keenyaa kana waraaba namoota inni maqaa dha'ee kanaan biraa ga'a nu birmadha mana Suud Arabiyaa mana hidhaa Riyaad xariiqa karjitti hidhamnee rakkannee jirra warri maqaa waamamtan kun nu dhagaya. Yoo biyyi kun jiraanne Sheekkamal haasawa jaraa haa xumuratanii kaardiin irra dhaabataa isin haasaa booda itti deebitanii dhiifama waliin kaardiin irra dhaabataa yaada. Baay'at irraan deebi'a. Guyyaa kaasanii Jamala Lijiitii fi Sofiyaaniin hundinuu wal beeyna. Guyyaa irraa kaasanii akka waa'ee keenyaa dubbattan. Ahmadiin Jabalillee osoo guutummaan isaaniitu akkuma maqaa dho'inetti irra deddeebinee maqaan dheehin illee jechuudha. Hunda isaaniitu akkasii sagalee tana biraan nu gayaa. Galatooma. Nuurratti oolee bulee nurraa baasifate jiru obboleeyyan. Wallahi alaa quban qabdan malee namni yoo qabamu ostee yoo managaan taa'u ni fakkaata malee jireenya galatoo keessa jira jechuudha. Toorbii dura nu guutan toorbii nu deebisee nurraa guuranii jiran jechuudha. Nuti guyyaa marammaa ammaa gallaa yookaan hajji yanna akbaara quban qabnu. Ijoolleen bara deeggarsaa bara warri waggaa ture sun wallahi akbaara qaba miidiyaa qaba. Waan dhufunda beeka nuti immoo dukkana keessa dukkana dalagaaf jechuudha. Hawaasa akka quban qaba. Akkas yaa obboleeyyan kiyyaa akkuma dhagaa jirru kana akkuma sagalee isaanii dhagaa jirtan kana ni ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti ho'a gubaa kana mukayyafa yeroo kaan irraa cufanii yeroo kaan ho'a itti bananii balaaxaa kanarratti ijoollee waan uffattuun qabdu wanni nyaatan warni dhugan hin jiru. Kun carraa biraan qaban jechuudha kalaas duu malee fakkeenyaaf amma ijoolleen nu biratti duute guyyaa 2-3 achi reefi nu bira turaa jechaa jiranii. Yaa obboleeyyan koo waan dandeettaniin viidiyoo kanas sheer godhaa fi akkasuma bakka geetan hundatti miidiyaa qabdan hundarratti waan dandeettaniin viidiyoo jaraa kana gadi buusaa TikTok irraa FB irraa YouTube irraa gadi buusaatti maxxansa sagalee nuuf tayaa isiniin jechuun barbaade Pilees keessattuu ijoolleen Suud Arabiyaa keessa jirtan of eeggadhaa rabbiin isinaa eegu haga dandeettaniin rabbii keessanis kadhadhaa. Of eegaa isiniin jechuun barbaade sagalee haa taanuu fi uummata kanaa ijoollee kanaa sagalee haa taanuu isiniin jedha. Fakkeenyaaf amma caaltuu fi abbaan manaa ishii kun qaata qabaman jechuudha waggaa tokko ga'anii jiran biyya galtee isiin dhageenye jechuudha ilaa amma umraa godhuudhaaf gara Makkaa oduu deemaa jiran qabamanii ilaa ammaa galtee isiin dhageenye. Ijoolleen keenya mana hidhaa keessatti shamaras akkasuma ijoolleen xiqqoolenis hundi isaaniitu rakkachaa jiranii ambaasiin nu quban qabu. Waa takka dhageettiin qabnu akka duraa sanitti ijoolleen bilbila qabaattee bilbilachuu hin dandeettu viidiyoo waraabdee gallakkisuu hin dandeettu bilbila irraa guuranii rakkoo hamaa keessa jiran jechuudha. Waan dandeettaniin viidiyoo kunuyyuu akka tasaa bahe jechuudha kunuyyuu waan qabdaniin waan dandeettaniin miidiyaa qabdan hundaan sagalee tayaa fi isiniin jechuun barbaade galatoomaa viidiyoo kana sheer waliif godhaa.